gochoota akkana jedhee dubbachuun maal akka jedhee dubbadhu na dhibu wayita nuti walirratti goonu. Ilmaan biyya takka waliin dhalatte kakaleessa afaanii fuutee wal nyaachiftu har'a wal nyaatte. Ilmaan laa ilaaha illa Allah waliin jettu kun maqaan isaa islaama kun muslima. Ilmaan kaleessa sargii fi ta'aziyaallee walitti qabdu har'a gochaa gas gahu kas walirratti goote seenaa keessatti seenaa xurii hojjannee jirra jechuudha. Kanaaf yaamicha ilmaan sanii goona duniyaa gubbaa jirtan hin dabarre toobadhaa gama rabbii keessanii deebi'a. Yoo isin toobattanii ummata illee dhiifama gaafattanii rabbii keessanillee dhiifama gaafattanii gocha dalaydan san itti nadaamoftanii akka haalli nuti itti jirru akka nuti itti wal godhaa jirru amalli fokkattoon dur hin jirreen seenaa ummata keenyaa keessatti argamee hin beekne ka gurratti illee ijatti miti gurratti dhagahuun qalamni seenaa jalaa osoo dandeenye isinii qalama seenaa jalaa of awwaallu waan bor ilmaan keenya gaafa guddatan maal jennee akkatti himnu hin beeynetu nu keessatti gaggeeffamaa jira. Ijoollee teenya ijoollee Sacuudii keessa jiraattan ijoollee biyyoota adda addaa keessa jiraattan gocha fofokkataa hayyuulleen akkatti irraa haasa'uu dhabe shayni akkatti irraa haasa'uu dhabe abbaan gadaa akkatti irraa haasa'uu dhabe yoo takka dubbatan 5 gootanii namaa fiddan yoo namni takka dhoogge 10 gootanii namaa fiddan hojii fofokkattuu akkasiisan dalagame maaltu akka jedhamee nama gorfamu maal jedhanii akka gorsan jecha kam akka godhanii qalbii isaanii sochoosan dhabanii hayyuun yaa rabbi jechuutti hafan. Garuu gaafa rabbi yaa rabbi jedhani himannaan ardirraa gara rabbitti ol bahe jechuun bakka ittiin beekne rabbi duuda si kuta jechuudha. Kanaaf gochoota fofokkattuu sabaaf sablammii gosa adda addaa feesbuuka kana gubbatti biratti qaanfannee jirra. Qaanfannee jirra. Akka sabaatti qaanfannee jirra. Akka sabaatti. Yoo kaleessa tokko achiin ibiddatan achi dhaamsitu kun asii qaata bobahee kabiraa. Sheekutiin maa calliftedhaan yoo dubbatti maal fiddi? Sheekutii san arrabsan. Sheekutii san xiqqeessan. Matarra dhaabbatan mataa gaggara galchan. Har'a safuun dur nama ajadam saadda waan jedhe rahmatullahi alayhi. Waa sadii itti dhufne waa sadii nu dhufte jedhe. Waa sadii itti dhufne garuu waa sadii nu dhufte jedhe. Dubbii tana qalbisaa dubbii hayyuuti. Sadan itti dhufne ta jalqabaa aalima tokko ganda tokko keessa jiru. Ka halaalaa fi haraama ummata barsiise ummanni illee daangaa sanirra dhaabbatee jiraatu itti dhufne jedhe. Garuu osoo aalima 10 ganda tokko keessa jiru ka ummanni halaalaa fi haraama addan beeyne ka ummanni sodaa rabbii hin qabne osoo aalimni 20-30 ganda keessa jiru nutti dhufte jedhe. Hayyuu tokko jaarsa tokko bilchaataa hayyicha ka dubbii gumaa fixu dubbii gosaa fixuu danda'u itti dhufneedha firee tokko jaa. Osoo hayyuun meeqaa fi aaqilaa fi manguddoon meeqa ganda jirtu dubbii jaarsaaf jaartii takka dhumuu dadhabde xumuramuu dadhabde araarfamuu dadhabde nutti dhufte jedhe. Goota tokkocha ganda tokko keessa jiru ka waardiyyaa biyyaa ta'ee biyya eegu ijaan agarree jedhe itti dhufne. Har'a namni maqaa gootaa dhahatee lafa guute 1000 osoo jiru biyyi bitaa mirgaan hatamuu nutti dhufte jedha Haji Adam Saaddoo rahmatullahi alayhi. Duruu waggaa 2015 har'a qabdan hin beektan ijoolleen har'a sira jirtan harki guddaa hoggam 30 gadi. Ganda keessanitti sheekni tokko akkana jedhe yoo jedhan jechi isaa sun ni kabajama. Hayyuun tokko akkana jedhe hin kabajama. Abbaan gadaa tokko akkas hin kabajama. Har'a walaa sheeka walaa kaani wanni fedhe yoo dhufe har'a. Eenyutu eenyu gadi jechaadhaan har'a mataa gubbaa wal bahee namni kabaja walii dhabe achi jirra sadarkaa sanarra jira jechuudha. Rasuulli Rabbii maal jedhan alayhi salaatu wassalaam. Namni muslimaa islaamummaa keessaa lafa bal'aa qabaa jedhan. Jechuun bahuuf fagoo jira jechuun islaamummaa keessaa bakki irraa ittiin bahan daangaa islaamummaa keessaa ittiin bahu fagoo irraa jira jechuun lafa bal'oo qaba jedhan. Lafa dirree bal'oo keessa jira jedhan. Maa lam yusib daman waan dhiiga namaa gadi naqiniin. Namni dhiiga namaa gadi naqe taanaan dhiiga muslimaa nama kabajamaa eenyumayyuu ta'e haqaan alatti gadi naqe taanaan islaamummaa keessaa bahuuf
دانغات أمورته جرى الرسول عليه الصلاة والسلام هرأ لبوتك قافا سيناتك سنهما قدا عمر بن الخطاب كيس أرقام سينان كن بيجي يمن التتأتاتين كن انت لا تجار الرادو ايه أبا ورا الرادو ايه دنيا الرادو بري جار سمالي هفتي الموتوكوك أبدي مجا وقا غرجها مجا كان وجي وقا غن سوجراتو جالالي وهي بافتك كران ألا سيران ألا والجين رفتو نمتجي دفه وجين جيسا كيسي هدو وان جدين مجان كن أرجينو هما أكم هاقونو جنان ni ajjeefna jedha jettenaati haadha jedhe gara jabummaa haadha laal seenaa keessatti ona kana illee dabra bara keenya keessa illee taate bakka adda addaatti illee jira yeroo tokko tokko wanni sammuun namaan qiballe argama wal gahanii saraatanyaa takka qabanii namticha haadha wal qabanii mucaa ajjeesanii boolla darban yoo nu hime biyya hundattu salphannaa barri bara islaamummaati gaffuudhanii rajmii irra dhaabban barri bara islaamummaati boodarra namtichi tokko jaraa mucaa ajjeesanii boolla darban fageenya laalee waytumsan fardi yaabbatee madiinaa dhufee biyya yamanirra Umar ibn Khattab gadaan jazakumullah dhufe biyya madiinaa Umaritti hime Umar waytumsan xaliyaa barreessee bulchaa biyya yamanitti guurii fi diidheen hundisii walitti qabi hari naa fidee madiinaa walitti qabee fidee ragaa guutuu irra dhaabee ragaan guutuun irratti argamee ajjeesu jarris amananii sadanuu sayfiidhaan mormarraa guuree ajjeese Umar ibn Khattab. Tarkaanfii inni fudhate caala jecha inni jedhetu seenaa keessatti hafe Umariin maal jedhe beektu? Wallahi law anna ahla al-Yaman osoo warri Yaman guutuun isaanii ajjechaa mucaa kana irratti kan walii galanii hirmaatan ta'e warra Yaman guututti duulee isaan hunda lafarraa fixa jedhe Umar. Bara gatiin namaa lubbuun namaa gatii qabdu keessa jechuudha. لبو نمامتي قدا سرير قتيك أبدو الدبري نبي محمد قافا فتح مكة في مدينة راك أني دفن عليه الصلاة والسلام أصدي من بئري تكبير جهن بئري بيرا ويتجهن كرامك مدينة جدد ورانا كما قرآن دي من جيش كما قرآن أصدي من إلا بشاني تكبير جهن يويسانا تجهن سرين تك المولي هو سفتي بتامير جهن رسول ربي أجل على نسري ورانان dhaabbadhaa jedha rasuulli sahaabticha tokko bakka saree san kaayanii wayita waraanni akkana qajeeleesse dhufe akka waraanni garana goree gara sin deebi'u itti himi jedhe rasuulli sahaabtichi bakka saree san dhaabbatee sareen ilmoon saree hodhu jirti hodhiinsa san waraanni wayita socho'u sagalee wacu miilaan deemu saree rifachiise jechaaf rasuulli rabbi ilmoo tanarra ilmoolee xixiqqoo tanarra waraana 10,000 kallattii jijjiirsa rasuulli rabbi sareef jecha har'a Chota akkana jedhee dubbachuun maal akka jedhee dubbatu na dhibu wayita nuti walirratti goonu ilmaan biyya takka waliin dhalatte kakaleessa afaanii fuutee wal nyaachiftu har'a wal nyaatte ilmaan laa ilaaha illa Allah waliin jettu kun maqaan isaa islaama kun muslima ilmaan kaleessa sargii fi ta'aziyaallee walitti qabdu har'a gochaa gas gahu kas walirratti goote seenaa keessatti seenaa xurii hojjannee jirra jechuudha. Kanaaf yaamicha ilmaan sanii goona duniyaa gubbaa jirtan hin dabarre toobadhaa gama rabbii keessanii deebi'a yoo isin toobattanii ummata illee dhiifama gaafattanii rabbii keessanillee dhiifama gaafattanii gocha dalaydan san itti nadaamoftanii of qulqulleessitan rabbiin keessan isinii araarama koottaa gama rabbii keessanii gocha sallamoo akka nutti hin deebine amaanaa isinitti haa ta'u. Yoo akkanuma jennee jechootuma kanaa wal gorfanne malee homaa wanni waliin jennuu fi wanni walii goonullee hin jiru. Kanaaf ummanni keenya yoo ajandaan taateen akkasii argame koomentiin tokko ati kennitu dhiiga namaa gannaquu mala. Laayikiin ati dogongora tokko irratti kennitu. Laayivii san seentee viyuu dabaltee teettee ilaaltu dhiiga nama tokkoo gannaqutu mala. Osoo hin beeyne bakka dhiigni itti gannaqame osoo hin jirre galmee warra dhiiga gannaqe keessa galchuu danda'a koomentiin tokkochi.
لايكين توكوتش شيرين توكوتش بوستين توكوتش قوسان توكوتش كأتي وهيت سنتر هنرجني وهيت تلمع من دبت وجت قرآن أتتجابسي في بنزلة تي فرفر ستسون إيجا نما توكو غنكم ملا نموج أنا جاي دي وتوكو كبسي سوت ملا جتش توكوتش جتش كومنتين توكوتش بكركم بيتو أتي دربتو ملي كومنتي كوما توكو كوما لما كنتي دبرتوان إني دلقاجرون بيتو guyyaa qiyaamaa gocha ijaan hin argin haqaamni kee hin dalagin ka rabbiin ati keessa jirta dhee galmeessa wajjin si fidu jira. Ammoo duniyaa gubbattis rabbi dhiiga namaan kafala rabbi. Dhiini namaa nama ajjeesisan qofaa miti nama gargaare. Koomentii kenne, laayikii kenne, sheer godhe, poost godhe hunda wajjii wal qabata. Hundi isaa keessa gala shakkii tokko malee. Ajandaan akkasii wayita argame gara furmaataatti malee jabeesse akkas godhe goleen cakoo itti cabsi goota hin jedhamu. Hin jedhamu. Hin jedhamu namni yoo amantii fixate yoo safuu fixate aadaa fixate nama waan jedhamu of keessaa qaba. Jechi tokkollee waliin hin jedhina jechi akkasii sun gaarii miti. Oromootu Oromoo akkana godhaa hin jedhina. Ilma namaatu ilma namaa akkana godhaa jedhaa malee. Ilmi namaa hundi wal qixa. Dhugaadha akka Oromootti dhiigaa walitti dhiyaatu afaanii walitti dhiyaatu qubsumaa walitti dhiyaatu gosaa fi ilmaanummaa walitti dhiyaatu dandeenya. Garuu Oromootu Oromoo akkas godhaa hin jedhinaa waa balleessiti. Namatu ilma namaa akkas godhaa jedha. Li'annahu ka gaafa Oromoo musiibaa guddaadha. Ka gaafa saba biraa homaa miti. Gaafa bakka biraa dalayde keetirratti illee ni hojjetta. Ilmi namaa nama akkas godhaa jedha. Nama jechi baradhaa malee Oromootu Oromoo akkas godhaa jedhina. Hayti haqa eenyuma wajjiinu. Kanaaf Rabbiin boolla nu buune kana keessaa Rabbi nu haa baasu. Waan taane kana keessaa Rabbi nu haa kaasu. Ummata tokko waggaa 150 awwaara gabrummaa keessa deemee har'a gahe. Har'allee taatee kaleessa diinni gurguddaan isarratti abboota isarratti hojjete walirratti hojjetu Rabbi nurra haa goolabu nurra haa xumuru. Du'aa illee jabeessaa. Bakka jirtanii Rabbi nurra haa goolabu Rabbii keessanitti iyyee dadhabee hayyuun beekaan iyyee dadhabee aalimni iyyee dadhabee sheekotiin imma ulamaan isin miidiyaa gubbatti hin dubbatan seetan jettan kun lafarratti waan godhan dhabanii akka ta'an dhabanii eenyuun dubbifne eenyuun qabannaa wallaalanii ta'an. Garuu warri bakki furmaataa jirtu beekullee osoo beekutti cal'ise jiraa kumaatamne. Warri biyya keessa jirtan naannoo Suudii keessa jirtanillee angoo biyya kana keessaa qabda Suudii keessallee angoo qabda waan adda addaa qabdan waan kana cufuufillee furmaatanii beektanii haga danda'ame isinillee furmaatanuu godhaa. Rabbiin uummata keenya hiyyummaa biyyaa yaaftee rakkinnillee musiibaallee wajjin godaantee biyya ambaatti wal nyaachiftu tan Rabbiin irraa haa goolabu. Namni osoo duroome osoo mataa isaatiin biizii ta'e namni waluu quban qabaatu hiyyummaallee musiibaadha. Wal nama nyaachifti dhukkuba adda addaa of keessatti ammatti dhukkuba hiyyummaa tanallee Rabbiin isinirraa haa kaasu. Naa ulfaadha galatoomaa namoota kumaatamatu na jala taa'ee na daawwataa jira. Rabbiif jecha sin jaalladha. Haguma beeku haguma sammuun kiyya yaadu wahii waan garii moof keessa gadi dhoksaa. Akkuma Ustaad Raayyaa Abbaa Maccaa jedhe osoo roobuu beeku beekaan qacacaadhe. Waan silaa iyyaniin qaqqabee asaasaadhe waa meeqaatam osoo dubbachuu dandeenyu akka itti dubbannullee waan dubbadhu hedduu qaba. Garuu bishaan afaan na jiruuf dhabee jette qurxummiin bahara keessa. Kanaaf akka itti haasaanillee bara itti haasaantu jira yeroo itti haasaantu jira haasaa hunda gadi naqanii namaa mijette jedhanii waa hunda gadi bubbisanii Rabbiin bitaa mirga keenya nu haa tiksu. Naa ulfaadha galatooma Rabbiif jecha sin jaalladha. Baarakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayran. Deddeebinee wal agarraa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullah.